Mul'ata keenya akkamiin dhugoomsuu dandeenya? Egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa akkamittiin mul'ata keenya dhugoomsuu dandeenya kan jirudha. Isa dura garuu fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Guyyaa tokko namicha tokkotu baay'ee beelahee daandiirra deemaa ture. Gaafa kana namichi kun mooraa tokko keessatti wanta nyaatu argatee mooraa sana keessa seene. Gaafa mooraa sana keessa seenu garuu wanta hin yaadintu isa mudate. Mooraa sana keessa gaafa seenu sareetu jira. Sareenis namicha kana ciniinuudhaaf yookaan namicha kana qabuudhaaf gara isaatti fiiguu eegale. Gaafa kana namichi kun mooraa sana utaalee ala ba'e. Namichi kun of duuba deebi'ee gaafa ilaalu mooraan sun utaalamee yookaan immoo haala salphaatiin ce'amuu mitiiti. Wanta sammuu namaa keessatti ce'uun illee namatti ulfaatu ture. Gaafa kana namichi kun akkamittiin mooraa kana keessaa ba'uu danda'e? Mooraan kun baay'ee guddaadha, baay'ee ulfaataadha. Mooraa kana keessaa ba'uun hin danda'amu ture. Ani garuu hamma mooraa kana keessaan ba'ee akkamittiinidha jedhee of gaafachuu jalqabe. Argitanii jireenya keenya keessatti wanti guddaan nu mudachuu danda'a. Wanti guddaan wanti nuti hin yaadin jireenya keenya keessatti nu qunnamuu ni danda'a. Garuu immoo mul'ata keenyaaf yookaan immoo dandeettii keenyaaf goomsa dhokataa keenya keessa jiru baasuudhaaf haalli kamtiyyuu nu daangessuu hin qabu. Argitanii namichi kun osoo beelahee jiru mooraa kana keessa seene. Osoo beelahee jiru mooraa kana keessaa utaalee ba'e. Gaafa ba'u garuu gaaffii guddaa isatti uume. Akkamittiin ta'ee jedhe. Argitanii jireenya keenya keessatti wanti nuti hin yaadin akkamittiin ta'e kan nuti jennu hedduun isaanii nu qunnamuu ni danda'u. Guyyaa tokko barreessituun beekamtuu cimtuun addunyaa keenya kan taate Helen Keller gaaffii gaazexeessaan gaafateen akkas jettee deebiste. Ijaa fi gurra dhabuu caalaa wanti nama miidhu mul'ata dhabuudha jette. Argitanii namoonni hedduun keenya mul'atanii qabna. Dandeettii ni qabna. Garuu hanga namni tokko dhufee nutti himutti dandeettii keenya sana yookaan mul'ata keenya sanaa fi galma gahuun baay'ee nutti ulfaata. Gatii mul'anni nurraa barbaadu baasuu baay'ee sodaanna. Gatii mul'anni nurraa barbaadu itti fayyadamnee bakka sana gahuu baay'ee sodaanna. Mul'ata qabna. Mul'ata keenya bira gahuu baay'ee ni barbaanna. Garuu mul'ata keenya sana bukkee akka nuti hin geenye gufuun adda addaa nu qunnamuu ni danda'a. Baasii mul'anni keenya nurraa barbaachisu sana baasuun baay'ee nutti ulfaata. Argitanii galma gahuu ni barbaanna garuu galma sana bukkee gahuudhaaf baasii baasuu hin barbaannu. Kun immoo namoota mul'ata hin qabne wajjin tokko nu taasisa. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna ree? Mul'ata keenya sana bukkee gahuudhaaf baasii mul'anni keenya nurraa barbaadu sana bukkee gahuu qabna. Kanaaf milkaa'inni yeroo kamiyyuu jijjiiramni yeroo kamiyyuu baasii nurraa barbaada taanaan baasii sana baasuufi qabna. Hanganni nurraa barbaade sana bira gahuu qabna. Mee fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Piroosoferii yookaan dooktarri tokko har'a ka'ee har'a piroosofera yookaan dooktara hin ta'u. Ganama tokko jedhee barnoota isaa kutaa tokko kaasee hanga kutaa 12tti waggaa 12 gube. Argitanii yuunivarsiitii keessatti barnoota isaa barachuudhaan waggoota hedduu ni qisaasessa. Isaa booda garuu inni piroosoferaaf dooktara ta'ee ni argama. Fakkeenya ofumarraa ka'e ati har'a dhalattee har'a bakka kana hin geenye. Gadameessa haadha kee keessa turte jalqaba. Achi kaatee ji'a 9-7 booda gadameessa haadha kee keessaa ba'uudhaan erga ji'oota muraasa deemtee booda erga waggoota hedduu dabarsitee booda bakkoota kana gahuu dandeessetta. Kanaafiyyuu mul'anni keenyallee baasii nu gaafata. Mul'anni keenyallee gatii nurraa barbaada. Mul'ata keenyaaf baasii baasuu qabna. Mul'ata keenyaaf gatii kaffaluu qabna. Namni gatii hin kaffalle mul'ata qabaatee namni bakka sana gahuudhaaf baasii sarraa barbaachise hin baasne namoota mul'ata hin qabne wajjin tokkodha. Ani yaaleen ture hin milkoone. Ani yaaleen ture garuu galma sana hin geenye. Ani nan barbaada maal akka ta'e hin beeku. Qormaata tuunatti baay'ate jechaa jirta ta'uu danda'a. Soo kanaafiyyuu obsika. Mee Niikii Booyichi fudhadhu harkan qabu lukan qabu garuu akkas jechuudhaan mul'ata of keessa kaa'e. Ani namoota
bebbeekamoo duukaarra jireenya koo nan dabarsa. Ani daakaa nan daaka jedhe. Ani dubartii bareedduu nan fuudha jedhe. Ani golfii taphattoonni addunyaa taphatan nan taphadha jedhe. Argitanii wanta hunduma isaa sana milkeessuu ni danda'e. Atillee ni dandeessa. Atillee milkeessuu fi wanti si daangessu tokko hin jiru. Garuu hanga sana geessuutti wareegama sirraa ni barbaachisa. Wareegama barbaachisu sana kaffali. Wareegamni hin barbaachisne ati kaffalaa jirtu isa kanadha. Kanaafiyyuu wareegamni sirraa barbaachisu garuu mul'ata kee sana bukkee godhaaf wareegama sirraa barbaachisu sana wareegamiiti mul'ata kee bukkee ga'e. Yoos nama milkaa'aa nama dandeettii qabu cimaa taatee ni argamta. Mee ilaali ibsaan arra addunyaa keenya kanarratti nuuf ifaa jiru. Toomaas Edison ji'a 3 qofa mana barnootaa galee barachuu danda'e. Barsiisaan isaa xalaa cittuu irratti akkana jedhee haadha isaa barreessee erge. Toomiin kee mana barnootaa dhufee barachuun isaaf hin malu. Inni barnoota keessatti dadhabaa waan ta'eef jedhe. Haati isaa garuu mucaan koo jette cimaadha dandeettii qaba jechuudhaan manatti barsiiste. Barnoota fiiziksii fi herrega. Inni garuu sana keessatti oomaa hin beeku ture. Garuu gaafa guddataa dhufe Toomiin jechaadha guyyaa 8 hanga 9tti ibsaa nu ibsiisuudhaaf kutaasaa ofitti cufee keessa taa'aa ture. Namoonni ollaasaa, hiriyoonni isaa, firoonni isaa, maatiin isaa hin dandeessu, hin ibsiistu, ibsaa kana ibsiisuu hin dandeessu, hin dhiistu jedhani. Si'a 999 yaale. Si'a 999 yaaltee ibsaa ibsiisuu hin dandeenye dhiisii jedhani. Yoon si'a 999 ibsaa ibsiisuu dadhabellee karaatti ibsaan badu si'a 999 bareeraa jedhe. Harkitanii si'a 1000 irratti garuu Toomiin milkaa'e. Har'a addunyaan keenya ibsaan ala dukkanooftuudha. Har'a addunyaan keenya ibsaa hin qabdu taanaan biyya hiyyeetti jedhamtee waamamti. Kanaafiyyuu namoonni hedduu hin dandeessu siin jechuu danda'u. Milkaa'ina kee irratti daandii sitti cufuu danda'u. Jireenya kee irratti qormaata garaagaraa siif dhiyeessuu ni danda'u. Kanaafiyyuu ati jecha nan danda'a jedhu mul'ata kee keessa kaawwadhuuti daandii keef deemsa eegali. Deemsi kee kan inni eegalu ammaaf ammadha. Kanaafiyyuu ni dandeessa. Atis milkeessuu ni dandeessa. Warreen darban fakkeenya godhadhu isaaniyyuu ni milkaa'an jedhe. LL Keller ija qabdu gurra qabdu garuu addunyaa kana barreessituu cimtuu taate dabarte. Kanaafiyyuu atis wanti hin danda'amne hin jiru jedhiiti jireenya kee keessatti of amansiisi. Mul'ata kee fi gatii barbaachisu baasiiti ammumaa kaasiiti mul'ata kee irratti xiyyeeffadhu. Mul'ata kee nama jiraatu ta'e, nama kaayyoo keef jiraatu ta'e. Kanaafiyyuu jireenyi keenya yeroo kamirrattiyyuu eessattiyyuu haa ta'u galma ni ga'a. Kanaaf jabaadhu. Ati mul'ata kee fiixaan baasuu yoo barbaadde gatii mul'anni kee sirraa barbaachisu sana mul'ata keef kaffali. Kanaaf barnoota akkanaa kana argachuu yoo barbaaddan ammuma maatii keenya ta'uun subscribe godhaa. Koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa. Share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Waan nu faana turtaniif guddaa galatooma.